وبارك لنا في رمضان برحمة هذا الشهر اغفر ذنوبنا بعفوك سامحنا فما لك ثاني. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا. kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Alhidayaa Jamaa baga baatii kabajamaa fi jaallatamaa ka waggaa 1446ffaatiin isin gahe baatii Ramadaanaatiin jechuudha. Egaa kun sagantaa qophii qeebaltii yookaan immoo simannaa Ramadaanaa sababeeffachuudhaan Jamaan Alhidayaa qopheesseedha. Egaa keessummoota keenya hedduu waliin argamna. Jamaan Alhidayaa illee kunooti ustaaz keenya kabajamaan ustaaz Kaamil illee asirratti argamu. Keessumaa addaa illee ni qabna. Egaa inshaallah sagantaa ajaa'ibaa kan waliin geggeessitaa amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيمتوت هردوتوت الهداية جماعة بكا هند جرتنو جمن من بقى صوما جاء رمضانات مغربين التنسنجه وقا وقا ورقه ربنا هقولوا بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مسلمة هندي بقى ربين جلبلتي جاء كبجما في جالتما جاء رمضانات التين نجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee kabajamtoota hordoftoota amantaa islaamaa baga rabbiin ji'a kabajamaa fi jaallatamaa ji'a ramadaanaa kan waggaa 1446ffaa ittiin isin gahe isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا أمانتا إسلاما هندانو بقى جاء كبجما في جالتما جاء رمضانان بقى سنجا كسما الهداية جمالانس بقى جينين سنين جاء قلتما. Egaa hordoftoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo baatiin Ramadaanaa kun maal akka ta'e dursinee jechuudha otoo sagantaa biraatti hin seenini. Ramadaanni kun maali? Ramadaanuma jechuun maali? Akkasumallee soomanni Ramadaanaa hoo maal kan jedhu gabaabsanii kan nu biraan gahanu gama ustaaz Kaamiliitan isin dabarsa. Nu waliin tura isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullah. Egaa kabajamtoota hordoftoota amantaa islaamaa jiini ramadaanaa akkuma beekamu ji'a darajaa guddaa qabu, ji'a sadarkaa guddaa qabudha. ji'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala ji'a hundarra caalchisedha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ji'a 12 keessa ji'a ramadaanaadha sayyida shuhur irra caalaa ji'a taasise. Waggaan tokko ji'a 12 qaba. ji'a 12 keessa irra caalaan ji'aadha ji'a ramadaanaati. Egaa jiini ramadaanaadha ji'a darajaa guddaa qabu, ji'a sadarkaa guddaa qabu, ji'a namni isa keessatti khayriin adda addaadha hojjechuu baay'isuu qabudha. Khayriin namni ji'a ramadaanaa keessa hojjetuu fi khayriin ji'a biraadha wal adda. Akkuma ergamaan rabbiilleen alayhi salaatu wassalaam hadiisa isaanii hedduu keessatti ibsanii jiranu. Kanaaf ji'a ramadaanaa kana keessa ummanni muslimaa hundi khayrii hojjechuudhaan dabarsuu qabanii waan rabbi jaallatu hojjechuu araarama rabbi irraa barbaaduu. Ramadaanni ji'a qur'aanaati jedhama. Ji'a qur'aanaati jechuun yaani muslimni hundi ji'a ramadaanaa keessa qur'aana qara'uu baay'isa, barnoota ilmiitiin barachuu baay'isa. Kanaaf jiini ramadaanaadha ji'a biraatiin adda. Muslimni hundinuu ji'a ramadaanaa kana akka ji'a biraatti ilaaluun qabu jechuudha. Ji'a ramadaanaa kana keessa namni muslimaadha of jijjiiruu qaba. Yaani haala duraan itti jirurraa of qayyaruu qaba. Badii duraan hojjetaa tururraa tobbachuu qaba. Khayrii adda addaa hojjechuu baay'isuu qaba. Ji'i ramadaanaa ji'a nyaataaf dhugaatii, ji'a rafiitii osoo hin taane ji'a ibaadaati. Ji'a keessatti waan rabbiin dirqama godhe geggeessanii waan rabbiin haraama godhe irraa fagaatanu. Kanaaf khayrii ji'a kana keessa jirullee akka saammannu akka itti fayyadamnuun hordoftoota amantaa islaamaa maraaf dhaamuu barbaada. Egaa daawwattoota keenyaa qophiin keenya haala miidhagaa fi bareedaa ta'een itti fufee jira. Egaa Ramadaana hishqiidha, zikriidha, salawaata, darsiidha, da'awaadha waa garaagaraatu jira. Hamma immoo Ramadaanni akkamitti qabamaa waan jedhu gabaabsanii
fakkeenyaaf ji'a ramadaanaa qabuu irratti namoota baay'eetu bifa garaagaraatiin wal khilaafanii jiru. Kan rasuularraa nu gahe kan shari'aa keenyaan gahee jiru maal akkamiin ramadaana akka qabnu Ustaaz Kaamil gabaabsanii nu biraan gahu. Sana booda salawaata zikriitti deebina, nu waliin tura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إيجا كبجمتوتا هردبتوتا أمانتا سلاما أكما دبتات الرئي جيني رمضان دا جاء صدركا قد كبو نبينا عليه الصلاة والسلام حديث إساني كيستي أكنا جدا إذا جاء رمضان نبينا عليه الصلاة والسلام حديث إساني كبجما كيستي أكنا جدا قاف جيني رمضان دفه فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. قاف جيني رمضان كهجر الرسول عليه الصلاة والسلام درجة جيني رمضان كبرة. قاف جيني رمضان كه بلبل جنتان بنما بلبل عذابان تفما شيطان اللي نهد ماجدا شيطان نهد ماجد يعني مردة الشياطين شيطان هند أسوهن تاني شيطان كيسا إني قدان نهد ماجد. كناف جيني رمضان دا رب تبارك وتعالى صوم جاء رمضان كنا واحد دودان أدتاسسه جيني رمضان كن رسول عليه الصلاة والسلام أكما حديث إمام البخاري أوديسان كيست رفجرون ربين حديث القدسي كيست أكنا جد أجد الرسول كل حسنة بعشر أمثالها خير نمني هجة هندي كدنين نما دي بفما ثواب كدنين نما دي بأجدا hanga dachaa 100 gahutti. Garuu rabbiin maal jedha? Illa siyaama fa innahu lii wa ana ajzii bihi. Sooma ramadaanaa malee jedha rabbiin. Sooma ramadaanaa kana fa innahu lii jedha rabbiin. Fa innahu lii jechuun sawaaba isaadhaa kan beeku ana malee hin jiru jedha. Namni ji'a ramadaanaa soomee sawaaba hangam argata isa jedhu rabbii tokkichatu beeka. Kanaafi rabbiin sooma ji'a ramadaanaa kana waa hedduudhaan adda taasise. Egaa akkuma beekamu soomni ji'a ramadaanaadha. Egaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam hijiraa bahaniin booda amata lamatti waggaa lamatti dirqama godhame. Salaanni hijiraadhaan dura dirqama godhame. Ramadaanni jiini ramadaanaa soomuun eega rasuulli hijiraa bahaniin booda amata lamatti waggaa lamatti dirqama godhame. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam jiini ramadaanaa eega dirqama godhameen booda waggaa 9 soomanii akhiraa deeman ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf gaa soomuma jechuun akka seera afaan arabiffaatti of qabuu jechuu. Shari'aa islaamaa keessatti immoo sooma yeroo jennu wantoota sooma namaa balleessan hundarra of eeguutu sooma jedhama. Kanaaf sooma ji'a ramadaanaa kana soomuudhaaf soomni ji'a ramadaanaa kun akkamitti soomamaa? Akkamitti dirqama taha isa jedhu beekuun dirqama. Maaliif namoonni biyya hedduu keessatti biftii namni ittiin ramadaana qabu adda adda. Gariin kan akka shari'aan jedheen alatti ramadaana qabutu jira. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan namni muslimaa itti hirkatee ji'a ramadaanaa soomuu qabu lafa nuuf kaa'anii jiran. Maal jedhu rasuulli alayhi salaatu wassalaam? Suumuu liru'yatihi wa afxiruu liru'yatihi. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رمضان صوموا يوجي أرجتا صوما جد الرسول جاء أرجود عن صوما جاء أرجود عن كبا جاء أرجود عن هيكا جدا يوجي نملتشوبات فأكملوا عدة شعبان 30. شعبان صدما قوت تدا جمرا جدا. كان جتشو الرسول عليه الصلاة والسلام وان أمن إسلاما يتي رمضان قبو والا ملفا نفكان يو شعبان قياديك دمي سقلي جيني لالمي جيني ملته قيان اتئانو رمضان قياتو كفادا سومني قبنا جتشو شعبان قياديك دمي سقلي يوني جيني ملتشو باته شعبان صدوما قوني جي رمضان قبنا وانتو تلمان كانان ألا نمني تكو رمضان قبو هندنده قريني urjii ilaalanii urjiin kun ji'a ramadaanaa keessa qofa mul'ata jedhanii kan ramadaana qabantu jiru.
gariin ammoo waan adda addaa lakkaa'anii lakkoofsatti hirkatanii kan ramadaana qabantu jiru kun sirrii miti hundinuu jechuudha. Kanaaf ji'a ramadaanaa qabuun waan rasuulli alayhi salaatu wassalaam lafa nuuf kaa'an kana lamaaniin ala hin danda'amu. Ji'a shaabaana guyyaa 29 ji'a laalanii yoo jiini mul'ate ramadaana qabu. Yoo shaabaana guyyaa 29 jiini mul'atin shaabaana 30 guunnee shaabaana 30 booda ramadaana qabna. Maaliif rasuulli maal jedhu? Ashahru haakadhaa wa haakadhaa jedhan. Jiini kun yookaan 29 dhuma yookaan 30 dhumaa jedhan. Jiini yookaan 29tti xumurama yookaan 30tti xumurama. Kanaaf jiini 31 hin ta'u 28 illee hin dhumu jechuudha. 31ttis hin dhumu 28ttis hin dhumu. Kanaafuu wantoonni ramadaanatti hin qaban waa lamaan kanaan ala hin danda'amu jechuudha. Gariin ramadaanni bara dabree guyyaa akkanaa ture bara kanammoo guyyaa akkanaa tahaa jedhaniiti lakkoofsatti hirkatanii warra ramadaana qabantu jiran. Kun hundinuu tikikkilii miti. Muslimni hundi irraa of eegee waan ergamaan rabbii jedhan sanaan ramadaana akka qabuun isaaniif dhaamuu barbaada. برحمة هذا الشهر اغفر ذنوبنا بعفوك سامحنا فما لك ثاني الله